qabadhee dhufe gaa ajandaan qabadhee dhufe waa wal hubachiisuudha. Wanni wal hubachiisnu Oromoo biyya lafaarra jirtan hundi keessanu namni waan fi wallaale waan nama fi hin jiru. Namni karaa isa baasu hin beekne jireenya isaan beeku inni namummaa guutuu miti irruudha. Nama guutuun jedhamu nama irruu jedhama. Nama hegeree isaa fuuldura akkamtu na wayyaan beekne namummaan isaa irruudha. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti arraan tana fedhiin saba Oromoodha, uummata Oromoodha. Paaswoordiin Oromoodha arra bilisummaa Oromiyaa. Paaswoordiin uummata Oromoodha bilisummaa Oromiyaa. Kana gonjee waan hin dubbadheef hin qaba. Dhiiroo manni tokko gudulloome. Mana gudulloome. Kan rooba sirraan dhoorkine. Kan bineensa halkan sirraan dhoorkine bineensi ilma si'eelaa guurratu. Kan qabbana sirraan dhoorkine hidulloome. Jiisanii kabiraa jaaruudha moo manuma dullacha kana keessa ta'aniiti haga bineensi ilma si'eelaa guurratu haga qabbanti dhukkeessa qabdu. Haga roobni hirriba sokotu mana dullacha keessa teessee waliin rakkamta. Kan adda baafadha waan hin jeefin qaba. Itoophiyaa dullattiidha suphinee tan sabaa sablammootaaf taatu tan Oromoon keessa qooda qabdu. Jaarreetti fufnaan isin hin jaa. Warri walbummaa jettan ani isin gammachiisuu jecha isin wajjin jiru. Maal jechuu? Maal jechuu Oromoo? What's the meaning of that? Naman dibdu. Itoophiyaa dullatti tana jaaruun akkamitti sammuu tana keessa nama dhufti Oromoo. Namuma gartee Oromoon beekaa kan jettee harkatumaaf hagammatti. Itoophiyaa Oromoo foon qoqortee lafa caccabsitee fitte. Itoophiyaa shamarran Oromoo harma cirti. Oromoo miila cirti. Ifnu wallaalchifte. Addan qoqqoodde. Haga ammaatti hagamma namni kun Oromoo fi injuu kunu sabni Oromoodhaaf jiru kuni siyaasa adda bilisummaa Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromootu hagana ijarraa banee an Oromoo akka jiru taasise jechuudha. Wallaalchiftee Itoophiyaan. Kana ijoolleen deengedda lafaa kaate Itoophiyaan diigamuun taatu ni suphina. Maaliif suphuun barbaachisime? Maaliif suphina? Jaalatte jibbite Oromoon Itoophiyaa dullatti Oromoo nyaatte deebiteen suphitu. Caccabsiteeti akka isin qabrii keessaan baanetti qabritti awwaalti malee. Warri Itoophiyaa suphitan dhaggeeffadha. Itoophiyaan sun suphamtu. Itoophiyaan suphinee Oromoodhaaf bu'aan qabdu eega miidhaadha. Miidhaa Oromooti malee hegeree Oromooti Itoophiyaa jechuun tootaalii. Itoophiyaan miidhaa Oromooti. Ethiopia means violence of Oromo people nation. Is it? One takka Christian negatina. Ethiopian bikarra headline in Ethiopia ju darbamu male bijasan kaisa. Federalism jarre. Federalism kaisa Oromo marre qabdu. Ega headline ke Ethiopia je Oromo daf buang qabu. Sikofti wan beektu. Ummanni Oromoo akkuma nan jee qofa na jala deemani. Yoo jenne maraatuuf keessa qaba jechuudha. Namni akkasuma jee Oromoo waan nan jee qofa bara sadii dura waan biraatiin lallaba. Ammas deebi'ee waan biraa gun lallabe. Oromoon tun akkam na laalti. Kam na laaltan Oromoo? Fayyan na laaltan moo nama sammuu tuqamtee na laaltan? Haala kana deemu jiramma. Itoophiyaa tan akkamiin dhaadheessan Oromoo taanii? Maaliif diidan bilisummaa Oromoo tan? Namni bilisoomee bar namni gabrummaa jalaa bee bar waan laaftu miti bar. Osoo beekanii namni akka fedhu dhaabe. Ani yoon karaa bira hulaaf laal. Reformii duraa cufame takkan daleetu. Duraan jirtu qayraa. Kanaaniin aangoorra baay'eeti herrega dhawate. Reformiin san expired. Dulloome kofe. Hin hojjetu lamatu. Kanaaf oguu hidhaabaa maal hojjetan? Reformii takka takki dalaguu cufti.
every moment is closed for him. Cufti duraa cufaadha. Karaa gurguddaa dhabe namni akka fedhu dhabe akkam feene ta'a. Maal ta'a? Dhaabbata bilisummaa Oromoo kun yoo bittinnaa'e malee aangoo dhufuu hin danda'u. Duraan abdiinsaa guddoon fokusti godhee jiru. Qeyruma tanaanin galma ga'ee gara aangootti dhaqaadha. Karaan san hin taane ifumaaf balleesse. Qeyroon wareega kafalte. Mootummaa Tigreedhaaf qe'etti galchite. Itti taphachuu wallaale. Sochii qeyroodhaa itti taphachuu wallaale. Bara 2018 deebi'eetti Itoophiyaa jala seenee jechuudha. Kursii qabnee fi dhaabbannaa. Asitti kufee jechuudha. Kufee mucucaatee siyaasa Oromoo kan jiru bara Oromooti. Nama gamanaa waliin burjaajiisina. Ni kufee nafne. Hinafne ni caccabe siyaasa Oromoo keessatti. Ni ajaawe. Kursii qabnee fi dhaabbannaa. Namni Oromoo keessa Abiy Ahmedii fi Lammaa Magarsaa ga'u inti lukshaalli hin jiruun dhalannee nama juumuusa. Nama kana juumoo. Bar viidiyoon na bira jirti bar. Akkana jaa. Kana bar kamaan artiivistiidha jedhe deemee waltajjii adda addaa naguma. Hin dadhabina. Jaalattee jibbite uummanni Oromoodhaa jala shalagee jira. Bilisoomnu malee Oromoon nagaan bobba'ee galuu hin danda'u. Haga maqaan Itoophiyaa yoo jirutti Oromoon nagaan bobbaatee hin galtu. Abbaan fedhi federaalizim ji'a alba'u, abbaan fedhi federaalizim ji'a udaanu hin danda'amtu hanga heedilaayiniin Itoophiyaa jiru achirra katabaa jirtutti. Haga heedilaayiniin Oromiyaa jiru hin dhufinitti Oromoon mirga abbaa biyyummaa hin harkachuuf sin jiraattu. Yoo heedilaayinii Itoophiyaa san dileet goote jira darbite malee Oromoon gara gartee milkiitti hin baatu. Kanaafuun burjaajoyinaa warra nama burjaajeessuun dhaggeeffatina. Dubbii fakkaatu takka namarraa fudhadha. Kanaaf dubbiin uchi hin jirtumma. Abbaan namni haadhaa fi abbaadhaaf Itoophiyaa qabu eenyu? Eenyu namni haadhaa fi abbaadhaaf Itoophiyaa qabu? Bulchiinsa Itoophiyaa keessa. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed haatisaa Itoophiyaa. Abbaansaa Itoophiyaa. Abjuunsaa Itoophiyaa. Kanaaf kaayoonsaa, akeeknisaa, caasaansaa Itoophiyaanummaa. Haa godhuunni dhala Oromootii miti irraa nammaattu. Namni dhala Oromoon ta'ee Itoophiyaan cabsa jee dhufe, Oromoon caccabsa jee dhufe diin Oromooti akka fedhe firraa dhorkina. Oromoo matee Oromoo harreen dhaladhe. Abaaboo keessa dhaladheetiin OPDO keessa guddadhe jechaa as deebanii siyaasaa Oromoodhaaf balleessuu ni balleessina malee fitti hin dhiifne. Ni balleessina malee fitti hin dhiifne. Hin danda'amu. Dirqeen jari gattee gara aangoottiin karaa miiniin aangoo dhufa hin dhuftu karaa kanaan. Karaa fedhii saba Oromoodha hegeree Oromoo qabu yoo dhufte aangoo harkatta. Tasiin malte harkatta. Warra gartee qabsoo tana uumee fi warra qabsoo tana gartee fidee galmaan ga'uu deemu balleesseetiin tiyyuma gartee yaaduma kiyyaan Oromoon haala filatti yoo jette abjuu gurraatti. Abjuu gurraatti. Ichi ilaallee garaa bara. Namni kun maa wuxxifata? Maaliif bilisummaa Oromoon feene? Maaliif Itoophiyaa suphuu barbaade? Namni akka fedhuu dhabe akka feene taadha tanaan cufne jechuudha. Tanaan cufne. Kuni arra paasawardiin jirtu ta Oromoodha. Freedom. Freedom. Deeggarri jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kana egeree qabu akkanumatti eenyee naguma yoo harka tumne gartee wal burjaajessu hin ta'in yoo gandummaan ta'in yoo gosummaan ta'in Oromummaa dhugaa saniin irbuu Oromoo saniin lafee Oromoo saniin Oromoodhaaf egereen karamee yoo hajannu taate bilisummaadha. Waraanni bilisummaa Oromooti. Sarara waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru egeree Oromooti. That I believe it 100%. Because that is true history. Jala bu'aa akkanas ta'uu qabdan. Kan adda hubadhaa Oromooti. Kan adda baafadhaa. Ifin burjaajeessina. Namnummaan lafaa ka'ee dhaabbata bilisummaa Oromoo kana mee maaliif hin balaaleffadha? Waan balaaleffachuu dandeessan kiliir godhuu qaba uummata Oromootiif. Kaayoon dhaabbata bilisummaa Oromoodhaa kanaafi hanqina qabdii jee dhaabbatee maan dubbanne. Nuti immoo caasaan isaa hanqina isiin qabdu beekna. Itoophiyaanistii waan taateef Itoophiyaanummaan Oromoodhaaf farra. Kanaaf dura dhaabbanna. Akkana kiliir godhi himi. Haga Itoophiyaan jirtutti Oromoon hin milkooytu.
nuti kanaaf dura dhaabbanna haa ta'u wanni dhaabadde bilisummaa oromoo dura dhaabbattuuf why for what's the meaning of that please if you can apply clearly for Oromo people dhugaa wani mun gaarii dhugaas fudhachuu gaarii namni dhugaa dhiisee cubbuu jala deeme ififis capheeti saba isaa cabsa kana hubadhu kanaaf abbaan Itoophiyaadha kan haadhaa fi abbaan Itoophiyaa Abiy Ahmed lubbuun hin jiru wali qabamana dhaggeeffadha Abiy Ahmed lubbuun hin jiru akkuma baratame gaafa Mallas Zeenaawii du'e hinduunee ni jira hindiinuun boodareef kan gofidanii du'e janii labsan kuni akeeka warra Minilik akeeka bulchiinsa Habashaati oguu namni irraa du'e cubbuudha mootummaa cubbuutimi cubbuma dalagan malee haqan dalagan akan Oromoon nama abaarte namni Oromoon abaarte hin milkaa'u gaagaa marra bu'a Abiy Mallas Zeenaawii abaaraniiti waqartii sammuu isaa keessa waqartii Oromoon operation godhan waan fedhan godhan hin danda'amne kute kunis abaarameeti Minilikummaa nurra faarsaa jeebar Minilik ከፍ አድርጋችሁ መናገር አለባችሁ የሚኒልክን ድርጊት ጥሩ ታሪክ ነው ሰራው ጀድበቴችሁ ነመሴና በሬዳ ኢትዮጵያ ዳብደለገ ሚኒልክ ጀ ነመኑ ዱበቴ ለምቹ ኦሮሞማ ኤሳ ፉዳሜሲን ወደ ብቾ ጤኛ ጀተን ሜሳ ኦሮሞማ ፉዳ namni Minilik sidhaadhees Minilik sidhaadatu ana kaani Mustafaan faan abbichummaa reeda jaan kan afaan waraqadhu isaan abbichu namichi kun akkana kote naamanu baattanis guyyaan oduma buluu haqa fida oduma buluu haqa fida Abiy Ahmed lubbuun hin jiru rasaasa firii 8 dhaawame hudduu isaarraa hanga buqutti automatically hin jiru abbaan fedhan deebisu rabbiilleen hin deebisin rabbiilleen hin jiraachisin Oromoodhaan tolle farra Oromooti namni Oromoon abaarte abadan hin jiraatu haqa qabdi Oromoon tun bara 150 ol gabrummaa jala jirra kana deebi'ee warra Oromoo gabroomse nutti dhaadheesse namicha kun dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo irra ba'e kanaaf hin jiraatu yoo jiraatellee rabbi irraa haa baasu ni hin jiru 100% hin jiru shakkii tokkoon godhina hin jiru aadaa warra Habashaati OPDO jechuun barra aadaa kaayoo warra Habashaa oftimi aadaa warra Habashaa gooti nama du'e maal kiliir godhani nama himuudha maal namaaf deebi'aan deebi'u maal diddibaan maali diddibaan kun kana fakkaata kan maayyii ergaan gartee ilmaan Oromootiif dhaamumma warreen waraana Itoophiyaa keessa jirtan waraanni Itoophiyaadha diplomaasummaa gartee hiriiroo Awurooppaa fi Ameerikaadha kan duraa cite deeffachuudhaaf sababa Alshabaabiin daangaa Somaaliidhaa cabsitee seente namni diina tokko daangaa ofirraa baafnaan wanni daangaa namaa dabalee seenuuf hin jiru daanguma kee eeggatta malee qarshii barbaadaaf lubbuu nama akkuma Mallas Zeenaawii waraana gurguratu Sudaan kibbaa geesseeti mindaa maallaqa fudhate dolara Ameerikaa irraa warra addunyaa irraa nagayaan eegajee kunis nagayaan eeganii badii ati jaanii Keeniyaa filatan internaashinaaliin didee itti dhiibata bikkasan Keeniyaa balleessee qarshiisan fudhachuudhaaf lubbuu namaa ilmaan namaatti taphachuu jira kanaafuu waraanni Itoophiyaa keessa jirtan warra biraa nannaqu sabaa sablammoonni yoo beeytan waan kana beekaa an Oromoof immoo lallaba jechuudha Oromoo isin walitti keessa jirtan qarshii barbaaduuf takkaaf dipiloomaasii duraa badde diriirfachuuf Itoophiyaa waraana Somaaliitti ergite lolli Somaaliitti akka jalqabamnaan ani hin beekne